Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashama harka fuuni hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isinirraa badee jira. Akkami nagaa jirtu? Jajjabaattu isinin jecha nagaa alhamdulillah. Isin nagaa jirtu isinin jedha. Har'a kunoo turtii guyyaa meeqa? Torbee meeqa? Torbaan caalee na fakkaate erga viidiyoo isinii hojjedheen beeku. Isinin jedha obboleeyyan kiyya natti hin mijanne saniifanii. Gaafii baay'ee kana gaafattan jirtanii kunoo isiniif hin deebisa inshaallah yeroo biraa jechuudha. Amma kunoo biyyan galuu hedaa du'aayi naa godhaan isinin jedha hundumti keessanuyyuu obboleeyyan kiyya karaa nagaa gali jedha du'aayi naa godhaan isinin jedha. Kunoo akkuma argitan asitti shaanxaa homa sirreeffataa jira. Asitti immoo waan barumsa isinii ta'u yeroo biyya galtan anarra akka hubattan barumsa isinii ta'a jedheetinii yaada. Anillee kanan dura galeetiniin ture garuu yeroo sayyaanni naaf hin gallee wanni isin beekuu qabdan maas seetan waa'ee shaanxaatii fi waa'ee kartoonii jechuudha. Wallaahi nu kartoonii akka waan salphaatitti ilaalla garuu kartoonii nuuf faayidaa guddaa qaba jechuudha shaanxaa caalaa. Innis maas seetan shaanxaa kan akkuma argitan asitti shaanxaa duwwaa isaa waa tokko odoo keessan kaayin mazzanee kiiloo 4.5 ta'e jechuudha. Shaanxaan duwwaan isaa kiiloo 4 ta'e jechuudha. Akkuma isin argitan kiiloo 4 wanis 2 jechuudha. Kiiloo jechuun mataa akkas gaggaragalcha waan ta'eef asii achi hin lakkaa'inaan isiniin jedha. Innaa kanaaf obboleeyyan kiyyaa kartooniin immoo jechuudha shaanxaan kun tokkochi amma kiiloo 4 ta'e. Kartooniin garuu kiiloo takkaaf wayi jechuudha. Kiiloo takka tuqaa 5 jechuudha. Amma kartoonii mee wajjumaan laalla jechuudha. Shaanxaa kana duwwaa isaa akkuma argitan isinitti agarsiisaa mee banee jechuudha. Waa takka keessan kenne jechuudha. Suuniin takka keessan jirtu shaanxaan bichaan kiiloo 4 yoo ta'e fakkeenyaaf xiyyaarri kiiloo 20-23 yookaan kan eeyyamu yoo ta'eetiin jedhe jechuudha. Kiiloon fudhannu waan xiqqoodha. Shaanxaa bicha baannee deemudha jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee jechuudha. Amma madaamin kiyya yoo haadhi si bira deemtu jechuudha. Ati siin dhiyaadha. Kartoon hin deemtu yeroo baay'ee jechuudha. Shaanxaan hin deemtu. Adaa isaan kanaaf kartoonitti naqiinaa jetti. Nu biratti yookaan hin fattashanii. Saniif achitti immoo kartoonii yoo tarsa'e immoo deebisneetiniin ashaguu isaa nu rakkisaa jedhee naggizee dura galee tokkollee. Isa sii wayyaa bar shaanxaan bichaan isaatu ulfaatanaan jetti. Ayyoo san dhugaa natti fakkaanne goomammaan isaa kun bichaan kiiloo 1 hin ta'a jechuudha shaanxaa. Kanaaf obboleeyyan kiyya shaanxaa tokkochee yoo biyyatti itti fayyadamuuf fudhattan malee yoo shaanxaan 2-3 isinii heeyyamame kartoonii godha. Shaanxaa 2 isaaf shaanxaa 2 kartoonii godha jechuudha. Maaliif shaanxaan 3 yoo ka isinii heeyyamu 4 yoo ka isinii heeyyamu ta'e akka isinitti murattanii kiiloo 4 yoo ta'e shaanxaan tokkochi kiiloo 3 irratti kiiloo 12 jechuudha. Waan harkatti sila kiiloo 12 nama heeyyamu shaanxama bicha irratti baa jechuudha. Mata akka bu'aan qabu kisaaraadha jechuudha. Sababa kanaaf meeshaa waan fudhachuu barbaannu sila gannee biraa deemna jechuudha. Sababa kiiloo 4 shaanxaatiif meeshaa kiiloo 1 yookaan kiiloo 2 gannee deemna jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee ilaala kartoonii kiiloo takka tuqaa 5 taati jechuudha. Argitanii kartooniin kun jechuudha. Kartoonii kaargooti. Kartooniin kuni birrii 10 naa bitte jechuudha madaamiini. Innaa kanaaf obboleeyyan kiyya wallahi shaanxaa biyyatti yoo itti fayyadamuu barbaaddan malee akkuma jiruttu kartoonii gootanii osoo kiiloo 10 harkatti isin heeyyamamu san bicha shaanxaa godhattanis bareeda jechuudha. Amma isin kun jechuudha uffanni keessa jiru meeshaan keessa jiru waan xiqqoodha garuu isin kun kiiloo 12 taati jechuudha. Goommaan isii bichaan kiiloo 3 jechuudha. Isii fi walitti goommaan isii kiiloo 3 ta'an jechuudha. Shaanxaan kunniin immoo akkuma beektan hin ulfaatan xankaarraadha waan ta'eef baay'ee ulfaatan jechuudha. Argitan kiiloo 12 tuqaa 2 taati jechuudha. Akkasitti galabbaxee isinitti agarsiisaa akkasiin ol harkaan dhoofne akkanatti jechuudha. Naa obboleeyyan kiyya akka itti fayyadamtaniif qabadhee isinii dhufe jechuudha. Na ajaa'ibe. Anaayyuu naan dhufne bara akkuma qalli qoyme shaanxama sila maal keessa kaayee kiiloo hagana ta'e jedhee ufumaa kiyya qirna jedhee jennaan dhaqee shaanxaa duwwaa meeshaa keessa yaasee mazzane jechuudha. Gaafa keessa yaasee mazzanu aadaa isumatu shaanxamatu kiiloo kaase jechuudha. Akkasiin isin jedha obboleeyyan kiyya yeroo biraa itti fayyadama.
warri karaa tiraanzishiiniitiin deemtan jechuudha. Ana maqaxitaan deema waan ta'eef warri karaa tiraanzishiiniitiin deemtan kiiloo baay'ee isinii heeyyaman jechuudha. Kiiloo baay'ee isinii heeyyamanii lafa jala yoo murattan gizee diskaawuniin jirutti jechuudha. Yoo isinii muran kaartoonii godhadha. Maaliif kiiloo cimmaaree qabdan itti dabalattan bakka shaanxaan kiiloo kaasu san isin meeshaa keessa yoo fudhattanii deemtan isiniif bu'aadha jechuudha. Kanaaf baay'inaan nuti warri gara biyyaa deemnu kun baay'inaan kaartooniin kun baay'inaan hin baratamne kaargoof malee fuudhanii deemuuf baay'ee hin baratamne garuu immoo faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Wallahi shaanxaan biyyatti itti fayyadamuuf eessaan isa deemta biyyatti illee garuu yaa haguma sana yoo ta'e malee manuma kaa'u yoo ta'e malee jechuudha. Garuu baay'ee nama miidha. Baay'ee nama miidha jechuudha. Shaanxaan duwwaan isaa odoo akka keessan kaa'in innummaan mataan isaa kiiloo 4 yoo ta'e shaanxaan guddaa kana mazanne garuu ko guddaa ka ciisu kana hin mazanne yookaan inni kiiloo 6 ta'uun oolu 5 yookaan 6 hin ta'in innummaan bichaan mataan isaa jechuudha. Inni reef argita sun indoom xiqqaadha. Isarra xiqqaadha hin qal'ata. Akkasiin isin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaaf irraa akka barattan abdiin qaban isin jedha. Itti fayyadamaa warri kiiloo meeshaa bittanii meeshaan keessan gatuunis garaa isin nyaate achi dhayxanii achitti bittinneessu irra akkanatti manatti mazanattanii yoo miizanni mana isin jirtan keessa jiraate qopheeffattanii waan barbaadan fudhattanii waan garaa isin nyaatu waan bu'aa isin qabu waan biraa immoo yoo dhiistanis suutaan mazanataa yoo bitattanis kisaaraa isin taatan jechuudha. Isin kun immoo kan duudaa